Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashingten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa guraandhala 16 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 9 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Ambafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee walgahii gamtaa Afrikaa hiriira mormii magaalaa Walqixxee keessatti taasifame. Ibsa paartii mormitootaa naannoo Tigraay baasan akkasumas oduuwwan biyya alaatii fi gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeerra amma gara oduu jalqabaatti darbina. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo koomishiniin dhimmoota mirga namaa Afrikaa yaa'ii idilee 42ffaa kan mana maree hojii raawwachiiftuu gamtaa Afrikaa cinatti tuuta oduuf ibsa kennee jira. Koomishinichi ibsa kenneen waraana Itoophiyaa kaabaa innaa geggeeffame karaawwatame dhiittaalee mirga namaa qorachuun akka itti fufu beeksisee ba'iisaa uummataaf ifa kan godhu ta'uu beeksisee jira. Ittaanaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin qorannaa gumii mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa laalchisee hedduu dubbachuurraa of qusachuudhaan mootummaan isaanii kontiraata jiru adda kutuuf murtii gaafatuuf yaada dhiyeessee jira jedhan. Gamtaa Afrikaa jala kan jiru koomishinni mirga namoomaa qorannaa dhuunfaa geggeessaa akka jiru ta'uu tuqanii adeemsichi raawwatiinsa waliigaltee araaraa sanarra dhiibbaa geessisuu akka malu dubbataniiru. Gama biraan koreen mirga namaa kan gamtaa Afrikaa mootummaan Itoophiyaa waan gaafateef jecha qorannaa sana kana adda hin kunneef ba'iisaa innaa xumuran kan beeksisu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Kennedy Abaatee gabaaseera. Hordoftoota keenya gabaasaan keenya bakka walgahii sanaatti argamu Galmoo Daawit istuudiyoo seenuu keenya dura dubbisnee jirra oduudhaa booda dhiyaata. Itoophiyaa keessatti magaalaa Walqixxeetti hiriira mormii taasifame irratti lubbuun namootaa darbuunsaa gabaafamee jira. Hiriirri kun duraan nagaadhaan waan jalqabame ta'us poolisiin ajandaa biraa gareen geggeessuu fedhanu hokkora uumaniiru jechuudhaan dhukaasa baneen hiriirtonni du'anii jiru. Gabaasa Yoonaataan Zabdiyoos qopheesse Tujubeet Ammasinis dhiyeessa. Itoophiyaa gama kibbaa magaalaa Walqixxee keessatti roobii kaleessaa walitti bu'iinsa mormitootaaf poolisii gidduutti uumameen namoonni 3 du'uu koomishinarri poolisii naannoo sanaa Alamaayyoo Maammoo VOA'f ibsaniiru. Hiriirtonni kumaan lakkaa'aman hanqina bishaanii mormuudhaan magaalaa Walqixxee keessatti hiriira mormii geggeessanii jiran. Gareewwan gurmaa'an carraa kanatti fayyadamuudhaan ajandaa naannoo ta'uuf gochaalee walitti bu'iinsaa kabiroo tuttuqatan jechuudhaan koomishinarichi poolisii kun beeksisaniiru. Jiraattonni garuu xiinxala hooggana poolisii naannichaa irratti waliin galan. Hiriirri kun hanga humnoonni nageenyaa gidduu seenanii dhukaasa bananitti karaa nagaa geggeessamaa akka ture ta'uu VOA'tti himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Paartileen mormitoota 3 Tigraay keessa jiran koree bulchiinsa yeroo hundeessuudhaaf dhaabbate akka hin fudhanne ibsanii jiru. Paartiin Saalsaawii Wayyaanee Biheeraawii Baayitoo Abbaay Tigraay fi Baayitoonaa Wuddib Natsaannet Tigraay ibsa pireesii waloodhaan kennaniif koreen Leetanaa Jeeneraal Taaddesee Warradeetiin hundeeffame hoogganamaa jiru waan jaraa hin hirmaachifnee fi waan hiwaatii fi looguudhaaf hin fudhannu jechuudhaan ibsaniiru. Koreen kun immoo ibsa kaleessa kenneeni mootummaan yeroo kan dhaabbatu hunda hirmaachisaa akka ta'e ibsee jira. Mulgeetaa Atsbaati gabaasa kana kan Maqalee irraa nu erge. Kanumaan immoo gara oduu biraatti yommuu darbinu godaantonni dubartoonni karaa Yemeniitiin ba'uudhaan imala balaa taasisaa jiran rakkoo guddaa keessa akka jiran dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM beeksisee jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoottan gaanfa Afrikaa irraa kan ka'an godaantonni imala sodaachisaa taasisaa isaanii ibsee jira. Gabaasa kanas kan dabaltee nutti himtu ammas Tujubeedha. Garasitti dabarsa.
lakkoobsi dubartoota gaanfa Afrikaa irraa karaa Yemen ba'uudhaan gara biyyoota galoo galaanaatti godaananii akkaan dabaluusaaf yaaddessaa ta'uu hoogganaan jaarmiyaa godaantota addunyaa beeksisaniiru. Imalli dogoggoraa Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii irraa karaa Yemen ba'uun geggeeffamu daandii godaansaa gama bahaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u waggaa darbe qofaa jireenya wayyaawaa barbaachuuf lakkoobsi namoota karaa sana deemanii 164 dabalee jira. Jijjiiramni qilleensaa godaansa dabalaa dhufe kanaaf sababaa ta'ullee Aangawaan kun ibsaniiru. Godaantonni abdii kutatan kun daandii irratti yakkamtootaaf saaxilamoo waan ta'aniif humnaan gudeeddii hookaraaf namoota seeraan ala nama deddeebisaniin akka miidhaan irra hin geenye irraa eeguun barbaachisaadha jedhan. Godaantota kana keessaa hangi tokko waraana Yemen keessaa dabalatee miidhaa jiru hin hubatan. Kanaaf jaarmiyaan godaantota akka tokkummaa mootummoota dadammaqiinsa kana ilaalchisee jiru fooyyessuu qaba. Ammas godaantota imala akkasii filataniif jaarmichi tajaajila fayyaa bu'uuraa kennuudhaan yeroo tokko tokko biyya irraa dhufanitti akka deebi'an gochuu qabaa jechuudhaan Bitoorinoon ibsaniiru. Andara galaana Liibiyaatti dooniin godaantota feetee deemaa jirtu. Godaantota iseerraa feetee deemtu wajjiniin achi buuteen isee dhabamuusaa gabaasamee jira. Jaarmiyaan godaantota kan mootummoota gamtoomanii reenfi namootaan hanga tokko argamuu isaatii fi kanneen lubbuudhaan argaman immoo gara hospitaalaatti fudhatamuun isaanii ibsanii jiru. Oduu kanaafis tujube. Wixata darbe guraandhala 14 yaballi andaara galaana Liibiyaa geessee cabuu sheettaansee yoo xiqqaate namoonni 73 achi buuteen dhabamuuf du'u Liibiyaatti kan argamu dhaabbati godaantota addunyaa IOM fuula Tiwiitara isaarratti roobii kaleessaa barreessee jira. Tripoolii gama bahaatti kan argamtu Qaasir Alkaayar irraa ka'anii gara Awurooppaatti deemaa turan ka jedhame namoota 80tti hedaman yabala feeterra namoonni lubbuun hafan andaara galaanaa dhaqqabuu danda'aniiru jechuudhaan IOM beeksiseera. Hanga ammaatti reeffi namoota 11 baatii diimaaf poolisii naannoon kan argame yoo ta'u namoonni lubbuun hafan 7 hospitaalatti geessamuu isaanii dhaabbatichi godaantotaa kun ibseera. Liibiyaan karaa godaantonni Awurooppaa dhaqqabuuf gammoojjiif galaana Meditiraaniyaan qaxxaamuruun imala balaa qabu geggeessan isa ijoo taatee jirti. Lammiiwwan biyyattii qe'ee isaanii irraa buqqa'anii daawwachuudhaaf jecha aangawaan mootummoota gamtoomanii tokko gara Somaaliyaatti imalanii jiru. Imalli aangaa kana barreessaan muummee kan mootummoota gamtoomanii rakkoo biyya ofii keessaa buqqa'uu irratti haala gaariidhaan furuudhaaf yaada qaban yookaan karoora qaban bakkaan ga'uudhaaf akka ta'e himameera. Tujubeen ammas dabalata qabdi. Gorsaa olaanaan muummicha barreessaa akka tokkummaa mootummoota namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'anii furmaata barbaaduu irratti daawwannaa fuulleffate ka jalqabaa Somaaliyaatti geggeessan har'a xumuran. Kunis aangawoota mootummaa olaanoof lammiilee Somaaliyaa qe'ee ofiirraa buqqa'an waliin wal arguu ka dabalatu ture. Namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an dhaggeeffachuuf haala isaanii hubachuuf dhufe ka jedhan aangawaan tokkummaa mootummootaa kun akkasumas waahiloota keenya tokkummaa mootummootaaf michoota keenya kan gumii baqattootaa Noorwee irraa akkamitti qormaata kana keessatti akka isin deeggarru baruufan dhufee jechuudhaan gorsaan addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan dhimma furmaata biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'anii Roobert Piraayiper bakka qubsuma isaanii magaalaa Baayido'aa keessatti argamuudhaan yeroo daawwatan buqqaatotaaf himaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin waliigalaa mootummoota gamtoomanii torban dhufu taasisuudhaaf wixineen sagalee irratti kennuudhaaf jiru. Waraanni Yuukireen keessaa akka dhaabbatu abbaan biyyummaatii fi walabummaan tokkummaa Yuukireen akka kabajamuu fi nagaan akka bu'u gaafachuudhaaf akka deemu dubbatamee jira. Gabaasa kanas tujubeetu dhiyeessa. Gumiin waliigalaa akka tokkummaa mootummootaa innaa guraandhala 23 wal argutti wixinee inni raggaasise jedhamee eegamu waggaa tokkoffaa Raashaan Yuukireeniin itti weerartu utuu hin gahin guyyaa tokko dura yaadi murtii dhiyaate tokkummaa mootummootaaf biyyoonni miseensa ta'an nagaan akka bu'u tattaaffii dippiloomaasummaallee akka taasisan gaafata. Tarkaanfichi Raashaan misooma bu'uuraa Yuukireen irratti haleellaa geggeessitu akka dhaabduuf humnoota waraanaa ishee mara Yuukireen keessaa akka baastullee ni gaafata. Murtiiwwan gumii waliigalaa sana irratti dhiyaatu karaa seeraan dirqisiisaa miti garuu akka ilaalcha addunyaatti ulfaatinsa siyaasaa qaba.
Raashaan barcuma dhaabbataa 5 ka tokkummaa mootummootaa keessatti sagalee yayyabaa kanneen qaban keessaa tokko waan taateef jecha tarkaanfiin wal fakkaatan gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa keessatti seeraan dirqaman ta'u. Yaa'iin waliigalaa kana dura murteewwan wal duraa duubaatiin Yukireeniif deeggarsa agarsiisaaf tarkaanfii waraanaa Raashaa qeeqaa ture. Barreessaa olaanaan naatoo biyya kirkira lafaatiin miidhamte Tarkii daawwatanii jiru. Gargaarsi barbaachisu biyyattiidhaaf akka kennamu kan dubbatan Jens Stoltenberg yemmuu rakkina kana naatoon Tarkiidhaa wajjiniin dhaabbachuun isaa akka barbaachisu himanii jiru. Lammiiwwan biyyattii du'aniifis gadda itti dhaga'ame ibsaniiru. Oduu xumuraa kanaatiifis ammas tujube. Muummichi barreessaan neetoo Jens Stoltenberg kirkira lafaa kutaalee Turkiif Siiriyaa mancaaseen booda Turkii daawwachuuf kamisa har'aa Ankaraa seenanii jiran. Ministirii dhimma alaa Turkii Mevlut Kavzgooluu waliin wal ta'uudhaan Stoltenberg tuuta oduuf ibsa kennaniin ennaa ishee barbaachisutti kan miseensa neetoo taate Tarkii cina kan dhaabbatu ta'uu dubbataniiru. Turkiin deebii jalqabaa kennuuf cimina isheen agarsiifte ni ajaa'ibsiifannaa gadda keessan immoo ni hirmaannaa jedhan Stoltenberg. Qiyyaafata neetoo amma deebisanii ijaaruuf kanneen kirkira lafaa sanaan qe'ee ofirraa buqqaan deebisanii ijaaruudhaa jedhan tattaaffii addaa isaan tuqan qubsuma yeroo fi hundeessuuf dandeettii tarsiimoo kan neetoo fayyadamuudhaan dunkaana 1,000 lakkaa'aman gara Turkiitti fiduudhaa jedhaniiru. Dhaabbanni bulchiinsa balaa tasaa Turkii kamisa darbe akka gabaasetti lakkoobsi namoota biyyattii keessaa du'anii 36,187 yoo ta'u kanneen 1,108 ta'an immoo madaa'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hayyee amma immoo gara gabaasaa keenya biraatti darbina. Walga'iin idilee gamtaa Afrikaa marsaa 36ffaan guraandhala 16 kaasee amma guraandhala 18tti taasifamuudhaaf deemaa jira. Walga'ii hooggantoota biyyootaatiin duratti ministeeronni dhimma alaa biyyootan miseensa gamtichaa walga'ii taasisanii jiru. Walga'iin hangaa'otaa kanaa alattis immoo gareewwan adda addaa walga'ii isaanii taasisanii jiru. Galmoo daawiti galma Afrikaa yookaan immoo bakka walga'iin sun itti taasifamaa jiru keessa ture. Bilbilaan haasoftiinnee turre haala achi jiru itti aanee isinii dhiyaata. Rufkaadhu guddaa galatoomi egaa akkuma tu jette walga'iin idilee kan gamtaa Afrikaa 36ffaan kan bakka dhufu kana jalqaba. Kanaafis isa dursee kaleessaa kaasee walga'iin ministeerota haajaalaa biyyoottan kana Afrikaa kan ta'an as Finfinneedha jiru. Kanaanis walga'ii cufaa kaleessaa kaasuudhaan gaggeessaatu jiru. Har'as ganamaa itti fufee amma immoo waaree booda ni goolabama jedhameetu eegama. Isatti aansee immoo har'a keessumaayyuu ibsawwan adda addaa as gamtaa Afrikaa waajjira muummeessaas magaalaa Finfinneetti argamutti komishineeronni garaagaraa ibsa garaagaraa kennaa turanii kana keessaa komishiniin mirgoota namoomaa kan Afrikaa ibsa tokko ture. Keessumaayyuu waa'ee Itoophiyaa wajjin wal qabatee keessumaa kaaba Itoophiyaatti rakkoo sarbiinsa mirga namoomaa mul'ate jedhame wajjin wal qabatee qorannoo gaggeessaa akka jiru. Qorannoon kunis immoo iccitiidhaan qabamee akka jiruu fi dhiyootti akka ifoomu kan inni ifoomse. Darbeessi waa'ee muummeen ministeera itti aanaa Itoophiyaa akkasumas immoo ministeerri haajaalaa Itoophiyaa Godannaqee Mokonnon kaleessaa dubbatan wajjin wal qabate Itoophiyaan qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa kaaba Afrikaatti kaaba Itoophiyaatti mul'atu jedhamee fi walabummaa biyyattii aktifaa waliin dhoofneen qorannoon gaggeeffamuu qabaa waan jedhu kaasanii turanii. Kanarrattis wanti isaan jedhanii komishiniin mirgoota namoomaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa wajjin shariikummaadhaan ni hojjeta. Wanta kana yaadni kun ka'uusii gara fuulduraatti walii wajjin dubbanneetu kan nuti hiikuu dandeenyudha kan isaan jechaa turanii. Darbeessi akkuma tu jette mariin gamtaa Afrikaa 36ffaan kan gaggeessitoota biyya sanbata dhufu jalqaba. Har'a waaree boodaa kaasee gaggeessonni tokko tokko gara biyyaatti seenaa jiru. Kun kan inni irratti xiyyeeffatu Afrikaa keessatti daldalli gabaa bilisaa akka babal'atuu fi barana gamtaan Afrikaa irratti mari'atee waan tokko dabarsaa jedhameeti eegama. Doktaadhu. Hooggantoonni biyya amma kan galaa jiran amma ammatti kan galan hin beekama. Eeyyee tokko seenaatu jiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed booletti argamuudhaan tokkoon isaanii simachaatu jiru. Kana malees immoo har'a waajjira gamtaa Afrikaatti wanti ta'aa ture. Kana muummeen ministeera Itoophiyaa fi akkasumas immoo ministeerri haajaalaa mootummaa Itoophiyaa Godannaqee Mokonnon gita isaanii namoota garaagaraatiin marii waloo gaggeessaa turanii. Kana malees Finfinneen magaalaa dippiloomaasii Afrikaati. Biyyoottan walga'ii kana irratti hirmaachuudhaaf jedhanii gara kana dhufanis illee bakka walitti arganii waa'ee dhufeenya biyya isaaniis ta'e waa'ee ardii Afrikaa marataatu jiruudha. Galma sana alatti haalli nageenyaa jiru maal fakkaata?
Eeyyaa ganamaa kaasetan gara kana yeroo nu fulaalaatiin ture ammas gad ba'ee magaala keessaa waan jijjiiru ilaalaatiin ture. Egaa poolisiin humnoota nageenyaa garaagaraa ba'anii fi nageenya kabachiisaatu jiru. Namni gaafa daandii irra darbu daandii bakka konkolaataa dhaabbachiisuudhaan namoonni akka nagaadhaan darban darbees immoo wanti addaa gaafa mul'atu poolisoonni baay'een daandiin cinaatti ni argita. Keessumaa waajjira gamtaa Afrikaa naannoo hidhataa jiru kana humnoota nageenyaa baay'eedha kanatti argitu gama nageenyaatiin. Galatoomii Galmoo fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e bofkaadha. Waldhabdeen mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessatti dhiyeenya mudate mariidhaan furameera jechuudhaan gareen abbootii lammanii ibsa waloo kaleessa baasaniin ibsanii jiru. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas rakkoon mudachuu mala mariidhaan furuun immoo ogummaadha jedhaniiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed waldhabdeen kun mariidhaan furamuu isaatiif gammachuu itti dhaga'ame ibsanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi. Waldhabdeen abbootii amantaa waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa gidduutti uumamee ture mariidhaan akka furame manni amantichaa ibsee jira. Ibsa waloo kaleessa baasaniin dhimmoota irratti waliif galame keessaa manni kiristaanaa gaaffilee afaaniin wal qabatanii ka'an deebisuudhaaf hojii eegalte cimsitee kan itti fuftu ta'uun eerameera. Mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti Phaaphaasiin kutaa lallaba Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduroo Wallaggaa Abuune Naatnaa'el qabxiilee waliigaltichaa dubbisaan akkasiin dhiyeessaniiru. Tibba kana qormaata mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame abbootiin gamalachuu jirru walagarreerra. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee biroottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraandhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeera. Tokko naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajiltoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2 Oromiyaa fi naannolee biroottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu. Qabxiin kan biraa marii kanaan waliigalteerra gahameeraa jedhamee ibsame dhaabbileen leenjii Oromiyaa fi naannolee kanneen biroottis akka babal'atan kan jedhuu fi dhimmoonni biroos ibsamaniiru. Abuune Naatnaa'el dhimma kanarrattis dubbisaan waan dhiyeessan qabu. 3 Oromiyaa fi naannolee birootti kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4 kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkooposaatii afaan Oromoo beekan gahaan wayita wal harkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamuu akka muudaman. 5 liqaana phaaphaasonni 3 eebbifamuu Abbaa Saawiroos, eebbifamuu Abbaa Yoosxaatiyoosii fi eebbifamuu Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. 6 abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraanitti haa deebi'ani. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7 dhimmoota bulchiinsaa ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawwan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina. Ibsa waloo kana keessatti kan irratti waliif galamee jechuun kan ibsame keessaa tajaajilli mana amantaa keessatti kennamu daran jajjabeessuun dhaloota dhufutti akka darbuuf cimnaan ni hojjetama kan jedhuu fi hojmaata mana amantichaa sirreessuun hojii xiyyeeffannoo argatu akka ta'e eerameera. Waldhabdee mana amantichaa keessatti uumame wantoota dhaadhessan irraa fagaachuu miidiyaaleen, rogeessonni miidiyaa fi barsiisonnii fi abbootiin dhimmoota jaallataman caasuun jibba facaasan irraa of qusachuu qabu jechuunis ibsa kana keessatti eerameera. Akka ibsa kana keessatti tuqametti qaamolee jibba labsan kan balaaleffatan ta'uun ibsameera. Qormaanni tibbana mudate keessoo mana amantichaa qorachuu fi tokkummaa cimsuuf carraa uumeeras jechuun ibsa kanaan eeramee jira. Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Qulqulluu Abuune Maatiyaas gama isaaniin bara jireenya keenya gabaabduu kana keessatti hundi keenya tokko taanee daandii Waaqayyo nu gaggeesse hin gaggeeffamne amantii keenyaafis sirna mana amantichaa kabajuu qabna jechuun eerani. Abuune Maatiyaas itti dabaluudhaan waldhabdeen tibbana mana amantichaa keessatti mudate mariidhaan furamuu isaattis
gammachuu akka qaban ibsanii jiru. ወሬው ሲሰማ በውጭም በውስጥም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይደሰታል። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሆነው። አመስ ኦዱን መሪዳን ወልደን ኩንፍረሙ የሮ ደጋሙት ኢትዮጵያኖተ ብየ ኬሳፍ አላቲፍ ገመቹዳ አኒስ ገመዴራ የሮ ከሚቲዩ የሮ አዱኛ ከነ ይረጅራኑት ረኮ ሙደቹን ኢሳ ዋነፉ ሚቲ የሮ ረኮንቲ ኑመምኔስ እንጅራቱ ገሩ ረክኒቸው ጉማዳን ቤኩምሳን ፍሩዳ ዋን ጉዳን Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed abbootiin rakkoo keessoo isaaniitti mudate mariidhaan furachuu isaaniitti gammachuu akka qaban eeraniiru. ያለፈውን እንማርበት መግለጫ ወጥቷል። እሱም በስርዓት መፈጸም የቀረ ካለ መፈተሽ ከንደርቤራ አብረን ibsibee hojiitti ayikamu kanaaf isa gatta'uu dhiifama waliin jechuudha kan barbaachisu akkasitti bakka tokkotti deebitanii sin arguu koof gammadeera abbootii ogummaa qabaniif bilchaattota ta'an targeera biyya abboota akka keessanii qabdu tajaajiluu kootti baay'een gammada. Abbootiin mana amantaa kun marii isaan irratti ibsa kennaniin daandii tokkummaa cimsuu fi tajaajila babal'isuu hordofuun sirrii ta'uu amananii waliigalteerra gahameera jechuun ibsa kana keessatti eerameera. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya akkasumas hawwiin keenya Pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa. Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena qophii fayyaati. Keeniyaa keessatti moggeessuunii fi hiyyummaan wal'aansa kaansarii gufachiisaa akka jiru gabaasamee jira. Dhimma kana irratti maddi oduu Rooyiters gabaasa inni qopheesse jaallanneen akka taanutti dhiyeessiti. Akkuma namoota hedduu Keeniyaa keessa jiraatanii Ispreenzaa Meenaan gara waggaa 5 dura akka kaansarii harmaan qabamte hin amanne turte. I was in denial. I didn't tell anybody. Kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u jedheen yaada haaluu keessa ture. Nama tokkotti illee hin himanne inuman callise. Kana gochuu kootiin ogeessi yaala barbaachisaa ta'e ituu naan kennin akka duubatti harkifatu taasise garuu wanti ba'aa guddaa natti ta'e maallaqa yaalaaf na barbaachisu argachuu ture. Wal'aansi fayyaa kaansariif kennamu kan keemooteraappii jedhamu al tokkoof $280 gaafata. Kun immoo Keeniyaa keessatti giddugaleessaan mindaa ji'a tokkoof walakkaati. Kanaaf maallaqa liqeeffachuutu irra ture. Namoonni yeroon bilbila bilbiluuf narraa kaasuu didan jette. The others have been there for me. And then just thank them. People in Kenya don't die because they have cancer. Garuu waanuma fe'es ta'u warri naaf dhaabbatan jiru turan. Isaan galateeffachuu malees wannan jedhuun qabu. Akka amantaa kiyyaatti namoonni Keeniyaa keessa jiran sababa kaansariidhaan qabamaniif qofan du'an. Maallaqa dawaa yookaan immoo wal'aansa argachuuf waan hin qabneef lubbuun isaanii darba. Akkuma Afrikaa iddoo baay'ee keessatti mul'atu Keeniyaa keessatti namoonni kaansariin qabaman irra hedduun isaanii dhukkubichi ega hidda fageeffatee sadarkaa olaanaa irra ga'ee qabamuu isaanii baru. Kana jechuun filannoowwan carraa wal'aansaa daangeffamanii fi maatiin aarsaa maallaqaa guddaa baasuu jechuudha jedha gabaasi baankiin addunyaa baase. Namoota Keeniyaa miliyoona 53 keessaa harka 20 gadi ka ta'an inshuraansii fayyaa biyyoolessaa keessatti galmaa'uu isaanii ibseera. Kana jechuun immoo baasiin eegumsa fayyaaf oolu waggaatti kanneen miliyoona 1 ol ta'an gara hiyyummaatti dhiibaa jechuudha. Akkuma Keeniyaan waliigalatti qabeenya horachaa deemtutti dhukkuba kaansarii adda baafamuuf carraa jiru dabalaa jira.
Ragaan ministeera fayyaa akka agarsiisutti dhukkubi kun bara 2012 hanga 2018 gidduutti haala harka 3 jechuun danda'amuun dabalaa jira. Umriin jiraachuutti danda'an fooyya'uu fi amala balaa kaansarii kanaaf nama saaxilan kan akka nyaata fayyaaf hin tolle nyaachuu, sochii qaamaa gochuu dhaabuu, dhugaatii alkoolii dhuguu fi tamboo xuuxuun rakkoo kaansarii kanaaf ka gumaachan akka ta'e ministeerri fayyaa kan Keeniyaa ibsee jira. Garuu maqaballeessiin dhukkubsattoota irra jiru haala jiru daran hammeessaa jedheera. Giddugala wal'aansa fayyaa raadiyooterapii jedhamutti kennanii fi yaalii dhukkuba kaansarii keessatti kennan kan Naayiroobii irraa Dr. Bridget Nyaabuto akka jedhanitti dubartoonni kaansarii beekamoo kanneen akka fiixee gadameessaa fi harmaa adda baasuu ni sodaatu. There is a lot of stigma associated with cancer of the cervix. We have to factor in a lot of our cultural background finds any topics to do with sex. Kaansarii fiixee gadaamessaa wajjin walqabatee maqaaballeessi baay'eetu jira. Dudduubeen aadaa keenyaa baay'eenis mata duree kamiyyuu kan quunnamtii saalatii fi waa'ee wal hormaataa dubartootaa waliin hidhata qabu dubbachuu akka dhorkaa ta'etti laala. Kanaafis dubartoonni jalqaba mallattoon dhukkubichaa yeroo isaan mudatu ba'anii dubbachuu waan sodaataniif jecha kunuunsa barbaachisu hin argatan. Spireensaa maayinaa yoo laalle kaansariin ishee deebi'ee dhufuus sodaa fi rakkoo maallaqaa qabdu erga mo'attee booda abdii guddaan akka itti dhaga'amu dubbattee jirti. Having cancer it's not a death sentence. You have to live to tell the story. Kaansarii qabaachuu jechuun murtii du'aa akka hin taane nan beeka. Seena kee himachuuf jiraachuu qabda. Jechuun dubbattee jirti. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti. Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaa kan kamisa har'aa kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii keenya tiwiitariidhaa fi inistoogiraamiitiinis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo amma kan isiniin qaqqabsiisaa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiisariin keenya Nugusuu Taamiree, Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni teeknikaatii fi daayirikteroonni istuudiyoo 53ffaa keessa yeroo ammaa nu wajjiniin turan
kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaasti waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa hundi keenya jechuudha. Amma qophii boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa.